Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa gabaabaa mootii Abbaa Jifaarii fi gantuu Minilik. Abbaan Jifaar furdaa dheeraa bareedaa namaa turani. Minilik ammoo gabaabduu gurraattii cilee fakkaattu turte. Gaafa isaan Jimmaa ka'anii Finfinnee dhufan masaraa daawwatan sana Minilik nama furdaa dheeraa bareedaa akkanaa argitee hin beektu turte. Kanaafuu raajii itti ta'ee nama baay'ee nyaatuu fi beela hin dandeenye itti fakkaatani. Yaa Abbaa Jifaar, beela dandeessuu jettee gaafatte. Isaanis maalinni maal taate beela dhiisiitii quufayyuu dandeenyee jirra jedhaniini. Gaafuma kana Minilik sodaachisuuf barbaadee waraana isaanii dhiisanii akka masaraa Minilik seenanuuf ajajje. Hooggantoonni waraana isaanii garuu gantummaa nafxanyaa waan beekanuuf summiidhaan ajjeesisti jedhanii sodaatanii kophaa keessan hin seentanu jedhaniiti isaan dhorkuu barbaadani. Abbaan Jifaar garuu goota caalu waan turaniif rakkoo hin qabu na dhiisaa jedhanii shugguxii isaanii afaan dabarfatanii gadi suuquu dhiisanii akka ariitiin baafataniin dhukaasuuf tolfatanii fuulduratti dalga qabanii hidhatanii Minilikitti ol seenanii. Minilikis akkuma argiteen naatee lafaa kaatee dhaabbattee jari lacheenuu ija keessa wallaalanii. Minilikis sodaatee yaada isii geeddartee afaan dadhabaadhaan Abbaa Jifaar goyyoomsuu yaalte. Akkana jetteeni: naannoon Itoophiyaa hundi to'annoo keenya jala galee jira. Jimmaan malee. Jimmaan isin harkaa fuuchuu hin barbaannu. Ofumaa bulchaa, garuu waan tokko qofa raawwachuu qabdu. Innis akkuma naannolee biroo amantaa keessanii fi maqaa keessan Islaama irraa gara kiristaanummaatti jijjiiruu qofa. Kun immoo salphaadha jetteeni. Osoo Abbaan Jifaar deebii illaatiin humni waraana isaanii rakkoon Abbaa Jifaar mudatuu mala jedhanii waan shakkaniif humnaan seenuuf yaalii godhani. Minilik kana dhageenyaan daaftee Abbaa Jifaar dursitee gara alaa bahuudhaan isaanis faana gadi bahan. Minilik marii itti deebi'uu barbaaddus isaan garuu fedhii hin agarsiifne ture. Dhuma irrattis akkana jedhaniin: waa'een amantaa fi maqaa koo jijjiiruu waan si galchuu hin qabu. Osoo yaaluu baatte gaariidha. Waa'ee bulchiinsa Gibee Gamaa bulfannee itti mari'anna jedhaniin bira karaa isaanii qajeelan. Kanaafuu Oromoon Jimmaa dubbii bulfata jedhama. Hubadhu warri Abbaa Jifaariin hin beekne. Akkuma jedhan dubbiinis bultee Minilikis Gibeen gama ceetee Abbaa Jifaariin loluun hammam akka ulfaatuu fi hubatte. Waraanni isaanis akkam akka Abbaa Jifaariin jaallatuu fi hagam akka nafxanyaa jibbu hubatte. Sana booda dhadhaa fi dammaqee irraa waan uf ergee jetteeni. Abbaan Jifaaris abshaalaa gamna namaa waan turaniif kophaa isaanii Minilikii waliin waraana seenanii dhiiga dhangalaasuu hin barbaanne. Godinni Jimmaa shanan Gibee hunduu nafxanyoota osoo hin qubsiisin, lafa isaarraa osoo hin ejjachiisin bara Haayile Sillaasee Raastafarii jala dhokattee harcaafin muraasni magaalota keenya qofa keessa galte. Yeroo Haayile Sillaasee irraa qabee amma ammaatti saaqqattee baadiyyaa shanan Gibee seenuu hin dandeenye. Sababa Abbaan Jifaariif abbaan nafxanyootaa Minilik Gibeen ceetee booksitee hin beekneefi. Guutuun biyya kanaa ni beeka. Kanaafuu ingirdaanni qamadii keessaa ba'a. Maqaan isaatis qamadii irraa ni mulqama. Maqaa jijjiiratee ingirdaadatti makata. Namni Oromiyaa keessatti dhalate hundi ilma Abbaa Gadaati jechuun hin danda'amu. Ammoo orma gaarii hojjate fuunee guddifachaan guddisna. Fira badaa hojjates baafnee ingirdaadaa wajjin ganna. Galatoomaa ulfaadhaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.